Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota YouTube chaanaalii Ummi Zakariyaa baga nagaan gama YouTube chaanaalii kiyyaa dhufta isiniin jedha. Itti aansuudhaan har'as mata duree tokko qabadhee dhufee jira. Innis maal yoo jette abdii hin kutatin jedha. Yeroo baay'ee yoo rakkannes yoo waanuma kamiinuu taane yoo dhibamnes abdii kutanna ilma namaati waan taaneef yeroo hedduu abdii kutachuun baay'inaan ilma namaa irratti ni argama. Garuu yoo ofitti himte abdii hin kutadhu waan kana irratti jabaachuu qaba waan kana irratti cechuu qaba jettee yoo murteeffatte abdii hin kutattu jechaadha. Rabbillee irratti si gargaara. Kanaaf hamma dandeettan abdii kutachuu irraa of qusadhaa isiniin jedha. Yoo rakkattes hamma feete hin rakkattaa, hin cabdaa, hin dhibamtaa, hin kufta. Garuu abdii yoo hin kutanne bakka sanii numa kaataa jecha. Haga fedhe dukkanni tokko yoo halkan dukkanaa'ee jedhe numa bari'a. Kanaaf namni abdii hin kutanne bakka kamiyyuu ni gahaa jecha. Gaafa sammuu kan keetitti abdii hin kutadhu jettee gaafa sammuu keetii himtu ati nama jabaa, nama kaayyoo qabu, nama guddatu taate jecha. Hanga fedhe yoo rakkoon fedhellee si qunname nama bakka rakkoo sanitti hin kufne, nama rakkoo saniif harka hin kennine, nama boru rakkoo san hinjifatee fuulduratti deemu taata jecha. Kana kan gootu yoo dursa abdii hin kutadhu jettee sammuu kan kee keessatti himte jechaadha. Barnoonni si dhibuu danda'a, jireenyi si dhibuu danda'a, bultiin si dhibuu danda'a, duniyaan si dhibuu danda'a, waa hundinuu si dhibuu danda'a. Garuu ati abdii hin kutatin. Gaafa abdii kutatte bakkuma takkatti cabde. Jireenyis gaafa sii ta'uu dide jireenyi takka yoo itti seentee jireenyi sun sii ta'uu dide abdii gaafa kutatte bakkuma sanii hafta. Gaafa abdii qabaatte hoo kan duraa kanas rabbumatu naaf laale, kan duraa kanas rabbumatu naaf qoode, jireenya kiyya kanas rabbumatu duraa akkana naaf jedhe. Gara boodaatitti hoo yoo abdii qabaadhe yoo rabbiin qabaadhe jireenyi kun ni jijjiirama itti fuufa hin danda'a hin godhan tarkaanfadha gaafa jette rabbiinis irratti gargaara jireenya kan kee bakka kufte sanii kaate gara fuulduraatitti jabaattee itti fuuftaa jecha. Innumaayyuu namni yoo hin rakkanne yoo hin kufne jireenya hin argu jireenyumaayyuu wanta jireenya taateyyuu hin argu namni. Gaafa ati jireenya argitu gaafa rakkatte gaafa kufte gaafa cabde gaafa namni ati dura nama kiyya jettu, hiriyaa kiyya jettu, fira kiyya jettu, aalee kiyya jettu si dhiisee deeme jecha. Gaafa sanatti bakka isa kufte sanii gaafa kaate nama taatati. Guyyaa kuftee kaatee booda akka waan haaraa dhalattee akka waan dura addunyaa tanarra hin jirre reefuu jireenya haaraa eegalaa jirtu abdii godhatta. Yoo abdiidhaan kaate jecha. Kana ta'uufi dura abdii qabaachuudha. Bakka kufe kana yoo ka'e hin jabaadha. Wanni kun ni dabarti. Amma ana qofaa miti jettee ofitti himuudha. Jireenyi kan rakkatus, kan dhibamus, kan du'us, kan waan hundaatu ana qofaa miti jettee ofitti himuu qabdaa jecha. Gaafa namni tokko sirraa darbe, gaafa jireenyi sun sii darbuu didde, gaafa rakkina jiruu keessatti waa hedduutu nama mul'ata. Karaa bultiitiin nama mudatti, karaa jireenyaatiin nama mudatti, karaa biyya namaatiin nama mudatti, karaa hiriyyaatiin nama mudatti. Addunyaa tana mataa isiitu rakkoodha jecha. Karaa rakkinni ittiin si mudatu hin dhabduu jecha namni kamiyyuu kan rakkinni hin argine hin jiru. Garuu ilma namaa jechuun kan rakkinni argee rakkinni san keessaa bahetu nama ta'a jecha. Yoo namni hin rakkanne nama hin ta'u jedhani warri keenya yeroo haasa'ani. Kanaafuu rakkattee rakkinni sun yookaan sababa sii ta'uu danda'a. Rakkinni saniin rabbi ittiin si qormaachuu danda'a. Rakkattee gaafa rakkatte san gaafa kufte nama ol si qabe san galateeffattamu nama ol si qabe san gabbartamu rabbii kan kee gabbartaa nama santu asii na kaase jettamu rabbitu asii na kaase jettaa rabbiin ittiin si qormaatuudhaaf ittiin si gaafatuudhaaf ittiin si fatanuudhaaf rakkoo kana sirra kaa'e malee rabbiin si jibbee yookaan si miidhuufi miti yookaan waan sii kennu kana uf biraa rahmata sii kennu dhabeeti miti. Rabbiin rahmata of biraa nu kennee jira. Inni tokko fayyaadha. Namni fayyaa qabu, namni harka qabu, namni ija qabu, namni waa hunda qabu hin rakkanne. Garuu sammuu tanteetitti ani rakkadhee bakka kana ni ka'a. Abdii qaba jettee abdii ofitti yoo horte hanga feete yoo rakkatte rakkinni fedhe yoo si qunname ati gaafa san hin kaata jecha. Gaafa ati rakkattee bakka tokko kufte namni hundi sitti kolfa. Namni hundi quba sitti qaba. Namoonni ati dura jaalatte hundi bakka ati kufte sana si dhiisanii sirra tarkaanfatan. Maaliif ree waa ati bakka sanii kaatuun se'an waan akka ati bakkuma san turtu sitti itti fakkaata gaafsan. Garuu gaafa ati bakka sanii turte kaate namni hundinuu eenyummaa kan keessa dhugaa si bara jecha. Eenyu akka taate si bara. Gaafa rakkina san keessaa tattaafattee jabaattee of taatee gaafa rakkina san keessaa baate ati nama dhugaa taate jecha. Isaanillee eenyu akka taate si baran. Namoonni si dudduuba jiran eenyummaa kan keessa dhugaa guyyaa sanirraa baranii jecha.
Kanaafuu waan hunda keessatti waan nu mudatu keessatti abdii horadhaa. Rabbii kaayadhaa. Hin baana, hin darbina, waan san keessa hin jijjiiramnes jedha. Fakkeenya namni tokko yoo dur hiyyeessa ta'e hojjechuudhaaf abdii yoo qabaate, hojjechuudhaaf karoora yoo qabaate ni jijjiirama. Namni hundinuu duniyaa tana wajjin hin dhalanne, namni miskiinatu dureessa ta'a, dureessatu miskiina ta'a. Waan booddee isaa hin beekamu jecha. Garuu yoo abdii qabaattee ni hojjedha, ni ka'a, bakka kufe kanaa ni ka'a. Duniyaa kanas hojjedhee ni fida, ni argadha jette Rabbiin gaafa tattaafatte rizqii halaalaa siif bana. Rizqii kan keessan irratti jijjiirama guddaa fiddaa jechaadha. Wanni guddaan sirra jiru waan kamiyyuu argachuu fi ati jajjabaachuu, ati tattaafachuu, ati socho'uu, ati sababa tahoodha jechuudha. Ati humna qabaachuudha. Yoo abdii kutachuu dhabde hin miidhamtus. Waan si mudatu hundaafuu, rakkinni si mudatu hundaafuu ati humna qabda, ati abdii qabda, ati Rabbiin qabda. Waanuma akkasitti hin dhagaamanii jecha hin jabaata. Duuba kee Rabbitu jira, duuba kee abdiitu jira jecha. Gaafa ani asumaayyuu hin bahu, ana Rabbi waan na godheef hin beeku, namni akka kiyyaa hin jiru, namni akka kiyyaa akkana kufee cabe hin jiru, asii hin ka'u yoo jettee ofitti himte Rabbiinis ittiin si qormaataa jechuu rakkina sana. Gaafatammoo gara isaa deebitee Rabbii kan keetiif galata galchitee waan si mudate hunda keessatti alhamdulillah keerimaaf jettee Rabbii kan kee amantii kan kee jabeeffatte Rabbiinis bakka sanii si kaasaa. Yoo kaate immoo nama jabaa, nama cimaa, nama mul'ata qabu, nama waan hundayyuu xiinxallee arguu danda'u taatee kaata jecha. Maaliif ree hin rakkatte kaa? Rakkinni gaafa argite waan hunda keessatti barataa taatee kaata jecha. Nama barataa ta'e namni tokko yoo baratee kolleejjiidhaa bahu qormaata dookimentii fudhatee galaa miti. Akkuma san atis gaafa rakkatte dookimentii rakkinnaa san keessaa baatee waan guddaa fuuldura kan keetitti sitti mul'ata jecha sammuu namaa sana keessatti. Maaliifuu rakkinni san keessaa gaafa baate sammuun tinteetuun ni bal'atti. Ati hundinuu ni jijjiirama. Namoota kufe tokko ilaalame, namoota bakka jabaa wayiitiin rakkatee kufe gaafa rakkinni sanirraa ka'u sammuun isaa ni jijjiirama. Haalli isaa hundi ni jijjiirama. Abdiidhaan ka'e jijjiiramuuf ka'e waan ta'eef bakka duraa sana hin jiru jecha. Kanaafuu amma sii dandama. Yeroo rakkatte immoo nama osoo hin taane Rabbii kan kee abdadhu. Kaaliqa kan kee, kan si uume, kan si rakkise, kan achii si kaasuu danda'u, kan fuuldura kan keellee beeku, kan dura kan keellee beeku Rabbiin abdadhu. Gaafa Rabbiin abdatte bakka saniillee ni kaataa jechuudha. Sababa waan hundaa ka ta'u abdii qabaachuudha. Yoo abdii qabaatte bakka kuftetti naftu ni kaata. Kanaaf namoonni rakkina keessa jirtan, rakkinni hadha isin keessa jirtan kun jalqabaa malee xumuraa miti. Waan xumurri isaa keerii ta'uu danda'a. Waan kanaa olii gammachuu guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf Rabbi irra kaa'attanii rakkinni hadha keessa jirtu san obsi jabaadhu. Rabbii kan kee qofa harkatti qabi. Rabbii kan kee qofa jala harka qabaadhu. Rabbii kan kee qofa irra gargaarsifadhu. Ilma namaa jalatti hin kufin. Ilma namaa jala hin deemin. Ilmi namaa kan Rabbii isaatiif jedhe, kan Rabbii isaatiif ta'e, kan Rabbi irraa waa argadha jedhe si qarqaaruu danda'a rakkina kan keessatti. Ati garuu ilma namaa jalatti hin kufin. Ilmi namaa gaafa ati jala kuftee quba hadha siif kenne kana, harka hadha siif kenneen kanaan boruu deebi'ee si nyaachisa jecha. Harka hadha siif kenne kanaan boruu deebi'ee si nyaata. Maaliif ree? Ilma namaati. Ilmi namaa hir'ina hin dhabu. Rabbiin garuu waan siif kenne, waan siif godhe sitti hin gaabbu Rabbiin. Inumaayyuu yoo ati isa galateeffatte, yoo ati isatti hirkatte itti si dabalaa jecha. Kanaaf yoo kuftes yoo rakkattes Rabbii kan kee galateeffadhu. Rabbii kan keetii shakkari. Alhamdulillah rakkoo tana keessaa numa baha jedhi abdii horadhu. Gaafa rakkoo san keessaa baate namoota rakkina san keessa si qarqara hunda galateeffadhu. Kun Ummu Zakariyaadha. Waan na dhageeffattaniif galatooma. Sagantaa akkanaa kan biraatiin hamma walitti deebinutti YouTube chaanaalii keessa sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'a. Nagaatti.